gaaddisni marii dhaloota hegeree waan gaarii hojjechaa jira ummata Oromootiif yeroo ammaa kana keessatti sagalee ta'ee ummata Oromoo waan bareedaa barsiisuu fi seenaa isaa barsiisuu irratti jechuudha. Hedduu haa galatoomuun jira. Dhagaa diinni nutti darbate walitti funaannee qilleensa Oromiyaatiin bilisa baafne OMN ijaarree qeerroo itti gurmeessine wayyaane mootummaan zayituunaa miti kan dhagaadhaan darbatanii buustan nun jette darbannee buusnee maqaleetti galchinee jedhe Jawaar Mahammadu jedhe. Akka caaluu dhabnetti Jawaari hin dhabnu yoo jedhe sabni kun wareega barbaachisu kafalee birmadummaa biyya fi mirkaneeffatu qaba. Lakki hayyuun kun nu fayyadu yoo jettan ifa baasa dubbadha. Jawaar Mahammad kana mana hidhaatitti ilaalu dhiisnee bakka jirru ilmaatan Oromoo ayyootiin Oromoo akka Jawaar Mahammad akka ilaalcha isaanii gara Jawaar Mahammaditti akka deeffatanii mootummaa ammaa tana jala Jawaar Mahammad akka baafanu barbaadan. Jawaar Mahammad cadhisuun akka nadhii gammadaatti dhabamsiisu jiran na fakkaataan. Nadhii gammadaa osoo gizeessan uummanni Oromoo falmatee fi lubbuun isaa hanga dhaatti hin dhabamtu. Namoonni Hacaaluu kallattiidhaan ajjeesan kan akka Laamroot fa'aa intalli sheexaanni sun jechuudha bilisa baate. Namoonni Adaamii Tulluu Arsii Wallagga keessa gaafa sana Hacaalummaa du'aaf hiriira nagaa ba'an Harar keessatti Jimma keessatti Walloo keessatti giddugala Shawaa irratti jiran yoo fudhanne guyyaa dheengaddaa namoota 22 akkana ta'an Adaamii Tulluu irraa qabamanii Adaamatti hidhamanii waggaa 2 walakkaa irraa hanga waggaa 22 tti murtaa'e. Jawaar Mahammad gaafa silaa qabsoo ummata Oromoodhaa geggeessaa ture ummata keenyaaf sagalee ta'ee dubbachaa ture san keessatti wanni inni jechaa ture ani jechuudha mootummaa sin abdadhu namni nabdadhu ummata Oromootii je hammaan ummata Oromoo qabutti waa takkan ta'u je arra jechi inni dhaamsi arra nuu dhaame san itti salphachaa jirra garuu. Jawaar irratti qeerransa eegee qaban gadi dhiisanii akka Oromoon namichi kun qeerransa qabeera waan ta'eef leenca qabeera ta'aara waan ta'eef waan isinii gadhiisa jettanii Oromoon abdattanii teettanii hin jiru. Kanaaf immoo sabni keenya kan biyya keessa jiru kaatanii falmattanii hayyuu keessan baafachuu qabu. Oromoon hadda hooggansa dhabe. Hooggansa malee socho'uu hin danda'u namni. Harma muraa harka muraa san keessa iyyuu hin bahe. Kana biyyi kana keessaa bahuu hin dadhabu. Gaafa san immoo wajjin nyaannu warri har'aa biyyi hin jala fida. Siyaasni Oromoodhaa du'ee jira yoo jennu sochii warraaqsaatiin hoggana isaa baafachuu irratti akkasumas dhimma dippiloomaasii fi hawaasummaa irratti Oromoon du'ee jira. Kan biraa tarsiimoo fi ijaarsa qeerroo bilisummaa Oromoo irratti du'ee jira. Itoophiyaa waa afuriif hin taatu. Tokkoffaa hayyoota Oromootiif hin taatu. Lammaffaa saba Oromootiif diina. Dacheen Itoophiyaa jedhamtu. Sadaffaa amantii Muslimaatiif diina. Afraffaa ummata keenya ummata Oromoo kan kiristaanaatii fi kan Islaamaa walitti oofuudhaaf sadarkaa tokkoffaarra jirti. Isa kanaaf iyyuu dokumentariin isaanii bara baraan kan jarii dalaganii uumaa tokko bu'aas hin qabu achis hin ba'u jechuudha. Mootummaan nama nyaataa kanaa Oromoo dhiisiitii uummanni faranjiiyyuu soba isaa yookaan immoo kijiba sanni tuuluu kana jalaa fuutee tokko tokkoon secaa jirti jechuudha. Uumatti bara maaster pilaanii keessa Finfinneen kan keenya Buraayyuun kan keenya kan jenneef kan Baalees kan Harargees kan Walloos Buraayyuu dhaqee qotachuufi miti. Tokkummaa keenya agarsiisa. Lafa kan keenya agarsiisa jechuudha. Dhugumatti Oromoo keessa wanti abbaa gadaa jedhamu hin jiru. Warra abbaa garaa bichaadha hundi ishiitu. Fakkeessituu bichaa. Warra fakkeessee jiraatu. Oromoof hojjenna jedhee warra Oromoo nyaatu bichaa. Keessafuu gama aangoo kana warri jiru jechuudha. Kan Oromoo fakkaatullee kanuma Oromoo nyaatu qofa jira. Oromoon Oromoo quuqamu, Oromoon Oromoo dhiigu. Hundi isaa mana hidhaa jira. Lammata bosona jira. Warri immoo maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin dararamaa jiran maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin isin shaneedha jedhanii manatti haadha keenya abbootii keenya warra of hin qabne ajjeesaa jiran sanaan waan jedhu hin qabu qabsoon hadhaa hedduu qaba.
naftanyaa mililikiin deebisuuf deeman sun illee akkan danda'amne beekanii jiranii garuu haga ijibbaata isaanii falmachuudhaaf waan kana oofan. Hayyotiin Oromoo akka Jawaar Mohaammed akka ilaalcha isaanii gara Jawaar Mohammeditti akka deeffatanii mootummaa ammaa tana jala Jawaar Mohaammed akka baafanu barbaadan. Ummata Oromootis bakka bu'u ummanni Oromootis kana waan mootummaa Oromooti jaamia amma Oromiyaadha gaggeessaa ummata Oromootiif bu'aa buusaa jaanii waan kan akkasii yaadu taanaan ummanni Oromoo gas mugaatii jala illeen kaane dubbuqqoora jedhachuu barbaada. Harma muraa harka muraa san keessa iyyuu hin bahe. Kana biyyi kana keessaa bahuu hin dadhabu. Gaafa san immoo wajjin nyaannu warri har'aa biyyi hin jala fiiddan kun. Har'a wanni nama baasaa duuba gartee haadawii ta'uudha malee. Akkasitti haasawuun naman baaftu. Isa kana Oromoon dammaqee baruu qaba. Maqa xureessii akkasii kana yookaan immoo yaada kufaa akkasii kana sirni nama nyaataan kun waan kana gaggeessu uummanni itti dammaqee sirriitti hubatee akka waraanni adda bilisummaa kana hin gaggeessine naannoo sunillee hin beeka, uummanni illee hin beeka. Oromoo yeroo waa namni isaanii waa ta'e gizee takkitti san gabbaatee giljettee achi booda ol deebitu. Gaafa Haacaaluu wareegameeti osoo hanga addaa qabsoo isaanii itti finiinsanii ummanni kunniin hanga addaatti ummata keenyatti hin taphatu. Bara wayyaanee keessa ummanni keenya waliigalteedhaan tokkummaadhaan falmatee ummata taankii wayyaanee sanuyyuu biyya isaatti ka deebise Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed cadhisuun akka nadhii gammadaatti dhabamsiisu jiran na fakkaataan. Nadhii gammadaa osoo gizee san ummanni Oromoo falmatee fi lubbuun isaa hanga addaatti hin dhabamtu. Jawaar Mohaammed illee karaa san na fakkaataa jirti akka gama kiyyaatitti. Dubbanni haa ta'u garuu uummanni Oromoo amma yeroo ammaa kana keessatti carraa lama qofa qaba. Carraan lamaan isaan qaban takkaa bilisoomu takkaa gabroomu. Har'a nee galle qabsoo mootummaa Abiyyuu keessa nee galle qabsoo bara 1973 eegale. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoodha addi bilisummaa Oromoo ummata nagaa irratti hin xiyyeeffanne qabsoo lafa dheertuu gaggeessee as gahe. Jijjiirama amma dhufee isaan bilchiginnaarraa karaa ODP'tti jijjiiran kan irratti wareegamee irratti dhumatee ummata Oromooti. Kana eenyu ni beeka, sabiyyiinis ni beeka, guddaanis ni beeka, xiqqaanis ni beeka. Garuu isaan hadha abbaa jijjiiramaaf godhanii lafee ilmaan Oromootii fi lafee ilmaan Oromootiin aangoo irratti ol baanii akka nama taankiidhaa fi helikoophteraan wayyaanee buqqisee fakkeessan.